dhimma kaadhimaa artiist Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa irratti waan yaaddessaa fi abdachiisaa jechuudhaan Jawaar Mohammad barruu tokko kaa'e. Wanti yaaddessaa maalii, wanti abdachiisaa maalii kan jedhu odeeffannoo keenyaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa kan amma biyya bulchaa jiru asiin duula ashaaraa magariisaa jechuudhaan osoo biqiltuu dhaabuu gama tokkoon immoo biqiltuu uumamaa margan ibiddaan gubaa jiraachuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garagaraa dubbatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan Eertiraa waliin waraana seenuu akka hin barbaanne ifaan ifatti dubbatan. Itoophiyaan barri baajata dhufu seenuun dura oomisha boba'aa gabaaf ni dhiyeessiti jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dhageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna. Kun hangafoota oduuf keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyatti isin dabarsin. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Dhimma du'a Qananii Addunyaatiin wal qabsiisee waan abdachiisaa fi waan yaaddessaa jechuudhaan barruu isaa kan jalqabe xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad waan yaaddessaa jechuudhaan jalqaba. Waggoota darban kana namoonni beekamoo yookaan keessattuu mootummaatti dhiyaatan yakka ajjeechaa, reebicha hamaa fi saamicha gaggeessan adabbii seeraa tokkoon maletti bilisaan jiraachuun aadeeffatamaa dhufee jira. Kun ammoo namoonni beekamtii fi mootummaatti dhiyaachuu isaanii dahoo godhatanii sodaa fi safuu tokko malee yakka akka raawwatan karaa saaqeera. Jawaar Mohammad wanti ani jechaa jiru kun icciitii osoo hin taane waan illeettii siyaasaa, aartii fi dinagdeen keenya kan finfinnee jiru cufti beekanidha. Takka wal saalfataa yookaan wal sodaataa cal'isan malee gabaabumatti yakki raawwatan itti gaafatamummaa jalaa miliquun aadaa ta'ee jira. Kun ammoo haqni lammiilee akka awwaalamu qofa osoo hin taane hawaasni biratti maqaan Oromoo akka xuraa'u gochaa jira. Jawaar waan abdachiisa. Erga balaan Qananii irra gahee kaasee keessattuu guyyoota lamaan dabran kana sochiin haqa ishii baasuuf gama marsaa hawaasaatiin gaggeeffamaa jiru waan nama abdachiisudha. Dallasuun biyya keessaa fi biyya alaatiin godhamaa jiru yakka hojjetan maqaa sabboonummaa fi oromummaa jalaa dhokachuun akka hin danda'amne kan agarsiisudha. Kun qaama qabsoo Oromootiin. Akeekni qabsoo Oromoo roorroo alagaa jala bahuu qofa osoo hin taane nu jidduuttis haqqii fi walqixxummaan dahoo seeraa jalatti akka kabajamuu fi lammiileen sodaa fi saalfiidhaan loogummaa diddanii dhugaa fi haqni akka baatuuf ifatti dubbachaa jirtan galatatu isiniin malaan. Dhugaan Qananii akka bahuuf qofa osoo hin taane uummata Oromoo bal'aa gidduutti aadaan yakka dalaganii bilisaan deemuu akka hidda hin dheereffanne shoora guddaa taphachaa jirtan ulfaadhaa wayyoomaa haqa Qananii Rabbi haa baasu jechuudhaan barruu isaa kana Jawaar Mohammad goolaba. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsinaa. Isinis amma xumuraan faana turaan ammas affeerraa keenya. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raawwii karoora hojii mootummaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessuun gaafilee miseensonni irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Yaa'ii idilee 42ffaa kana irratti dhimmoota diinagdee fi siyaasa garagaraa kaasuun ibsa kennanii jiru. Abiy Ahmed kamisa har'aa paarlaamaa irratti haasaa taasisaniin himannaa dhiyeenya kana Eertiraa irraa biyyi isaanii Itoophiyaan waraana kaasuuf shira xaxaa jirti jedhuun himannaa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Nuti rasaasa tokkollee hin dhukaasnu waraanas hin barbaannu jedhanii jiru. Haa ta'u malee haala birmadummaa biyya keenya balaadhaaf saaxilu keessatti yoo of argine garuu ofirraa ittisuudhaaf ni dirqamna. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru yeroo waraana kaabaa keessatti ture hordofee booda keessa laafataa erga dhufee bubbuleera. Mudamni kunis muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galaana diimaa argachuun Itoophiyaa biyya ulaa galaana hin qabneef dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun ifatti dubbatanii booda yoo ta'u haasaan kunis waldhabdee guutuu gaafa Afrikaa keessatti deebi'ee akka hin kaaneef yaaddoo guddaa uumeera. Akkasumas walitti mufannaan dabalatee waliigaltee ulaa galaanaa falmisaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin ammajjii tokko bara 2024 mallatteessite uumamee ture. Somaalilaand akka qaama biyya isheetti waan ilaaltuuf waliigaltee kana balaaleffattee turte. Waliigalteen Somaalilaand waliin taasifame haqamus ilaalchisee ibsi ofii silaa jiraachuu baatus adeemsi waliigaltee kanaa akka dhaabbate himamaa jira.
Muummichi Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa kana dura waraanaanis ta'ee nagahan ni fudhannaa Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa ni barbaachisa jechuudhaan dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimma lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kan jedhanii turan Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa paarlaamaa irratti furmaanni hawwii ulaa galaanaa Itoophiyaa qabu mariidhaan raawwatamu akka qabu cimsanii irra deddeebiidhaan dubbatanii turan. Ministeerichi fedhiin ulaa galaanaa argachuu karaa marii nagaatiin raawwatamuu qaba jennee amannaa jechuudhaan sochiin dippiloomaasii eegalamee jiraachuus bal'inaan paarlaamaa irratti dubbatanii jiru. Gaafii paarlaamaa irraa waa'ee nageenya biyya keessa jiru irratti gaafii gaafatameefis akkas jechuudhaan deebii deebisan. Rakkoon nageenya biyyattii keessa jiruuf sababni guddaan ilaalcha siyaasa dogongoraati jedhanii jiru. Isaan keessaa tokko siyaasa dhiibummaa dhaleedha jedhan. Siyaasa dhiibummaan dhale biyya keenyatti waan tamsa'ee jiruuf walitti bu'iinsaa fi wal falmisiisuun baay'ate jedhan. Biyyi keenya qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, dafqaan bulaa amma immoo odeessaa bulaan dabalameera jedhan. Warri odeessee bulu yoo walitti naqan malee galii hin argatan. Namoota siyaasa dhibbahaa tahan kunniin tajaajila otoo hin kennin nyaachuu barbaadu jedhan. Sababni inni lammataa siyaasa humna gaggeessanidha jedhu Dr. Abiy Ahmed. Kilaashiidhaan fedhiin koo ni milkaa'a jedhanii kan amananii fi mootummaa falmee humnaa fi oduudhaan kuffisa jedhanii warri amanan ajjeesuun moomu malee mo'achuu akka hin jirre hin amanan jedhan. Iddoowwan gadiitti mana barumsaa hin deeminaa. Xaa'oo hin fudhatinaa jechuun kan nama ajjeesan jiru taanaan kun kaayoo hamaadha jedhan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu waa'ee ashaaraa magariisa irratti komii uummatarraa nu dhaqqabeera. Komiin uummatarraa nu dhaqqabe asiin ashaaraa magariisa biqiltuu dhaabaan jechuudhaan mootummaan nu dirqisiisee qarshii nurraa osoo guuraa jiru. Asiin immoo biqiltuu uumamaan dhaabbatee kan uummanni kunuunsee mootummaan gubaa jira jechuudhaan kan uummanni kobataa jiru. Mee komii kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Namni ergaan nuun gahe tokko godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo ganda Nansaboo cabbitiin iddoo buufata Yasmiraa fi Tuulamaatiin. Aanaan Nansaboo lafa uumamaan magariituu badhaatuu uumaan tolchee uumedha. Osoo uumaan akkasitti tolchee uumee jiru kaadreen haala yeroo da'oo godhattee bosona gurgurattee abiddaan gubsiisaa jirti. Kaadreen gandaa fi aanaa sababa galii aanaa argamsiisuu jedhuun bosona uumamaa gurguratee bosona cirsiiftee gubsiiftee lafarraa balleessite hongeef uummata saaxilaa jirti. Amma hamilee kamiin mootummaan biqiltuu dhaabaa jedhama moo fakkeessuuf kan rabbiin uumee fi kan isaan jiran wal biratti ilaali. Kan jalqabaa kun bosona uumamaatiin. Kana kan raawwate itti gaafatamaa paartii gandaa obbo Musaa Hasan kan jedhamuu fi koree qindeessituu aanichaati. Bosonni amma manca'e kun bosona umrii dheeraa qabu ture. Garuu umrii gabaabaatti manca'ee bade. Bosonni seenaanis seeraanis mirga lubbuun jiraachuu ni qaba. Muka tokko muruuf daqiiqaa 15-30 nutti fakkaachuu danda'a. Deebisanii haaromsuuf garuu waggaa 20 hanga 30 fudhachuu mala. Kanaaf lubbuun biqiltuu tokko lubbuu nama tokkoon wal qixa. Taatee kana waan amma namni kamuu ijaan deemee daawwatee arguudha. Namni ergaa kana nuun gahe kanarraa maal hubanna seetu nuun jedhe waa'ee badhaadhinaa jechuudhaan namni kun ergaa isaa jalatti akkas jedhama. Bosona gubaa nu badhaase, bosona ciraa nu badhaase, deega nu badhaase, hiyyummaa nu badhaase, rakkoo nu badhaase, gadadoo bara baraa nu badhaase sagalee uummata cunqurfamaa kana irraa jechuudhaan yaada isaa goolaba. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaaganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.